bilbilli isin harkaa qabdan kuni akkamitti nama biraatti yeroo bilbiltan akkamitti sagaleen isaa daddarba akkasuma immoo miiseejiin isin keessan akkamitti darba kan jedhuu fi kan kana fakkaatan torbaan taree waa'ee internetaa ilaallee turre amma mootiyyuu waa'ee neetworkii fi saatalayitii maalii garaagarummaan jira akkasuma mootiyyuu wal fakkeenyi jira maali akkamitti hojjetan neetworkiin kan jedhu ilaalla. Shama akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraattanii qophii torbaan kanaatiin walitti deebinee jirra. So kanaafuu saniin duratti ammootu hordoftoonni amantaa islaamaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti Ramadan Karim baga isiniin gahee ji'a kanaan baga isiniin gahee isiniin jechuu barbaanna. So qophii torbaan dabree irratti waa'ee internetiin akkamitti dalaga miiseejii yeroo walii ergine akkamitti nama bira gahuu danda'a gajuu fi waa'ee fiber opticsii ilaallee ture. So sanumarraa itti fufuudhaan har'a waa'ee saatalayitii waa'ee neetworkiin maali saatalayitiin maali walitti dhufeenyi isaanii maali kan internetaa waliin qaban kan jiru fi kan kana fakkaatu irratti jechaa kan haasofnu. Akkuma beekamu waa'ee neetworkiitti haasofnu directly. So neetworkiin maali akkamitti hojjeta akkasuma immoo saatalayitiin maali kan jedhurraa yookaan saatalayitii irraa eegallaa. Saatalayitiin maali fakkeenyaaf yeroo nuti TV adda addaa ilaallu akkamitti TV'n kun nu bira gahuu danda'e yookiin immoo akkamitti saatalayitii neetworkis kan jedhu fa'a akkamitti saatalayitiin tokko neetworkii malee hojjechuu danda'e kan jedhurraa kana. So akkuma beekamu saatalayitiin jechuun wanta maashina ispeesii keessa jiru tokko jechuudha. Garaagarummaan saatalayitii fi garaagarummaan neetworkiidha. Neetworkiin yoo wanti isaa irraa kaane neetwork wantoota hedduudha jechuudha. Fakkeenyaaf neet jechuun wantoota dimshaashaa wantoota baay'ee wal xaxaa ta'e tokko neet jedhama jechuudha yoo hiikaa isaa irraa kaane. Workiin immoo yoo hojiidha. So hojii baay'ee wal xaxaa fi hojii baay'ee wal keessa seenaa jechuudha. So work flowing isaa baay'ee guddaadha jechuudha. So saatalayitiin qaama neetworkii keessaa isa tokko. Neetworkiin garuu qaama saatalayitii miti jechuudha. So saatalayitiin kuni specific toolidha yookiin immoo meeshaa specific ta'eetiin wanti keessa jiru hawaa keessatti ol dhukaafamee qilleensa keessa kan balali'u jechuudha. Maaliif qilleensa keessa balali'a? Information adda addaa gara dachii irraa gara achitti erguu fi saatalayitii irraallee gara dachiitti gadi deebisuudhaaf fayyadaa jechuudha. Fakkeenya gabaabaa tokko siif haa kennu. Fakkeenyaaf saatalayitiin maashina tokko qaama internetii qaama neetworkii keessaa tokko garuu maashina hawaa keessa jiru jennee jira. Maashinni kun immoo ispeeshaal maashinii kan ta'ee fi maashina hawaa keessatti balali'uudhaan maaliif balale? Information adda addaa fakkeenyaaf amma yeroo darbe yoo yaadadde ta'e internetiin akkamitti hojjeta kan jedhu irraa kan deemnu ta'e internetiin work flow adda addaa serverii garaagaraa keessa darbuudhaan fiber optics adda addaa dafa jala gubbaa jala taruudhaan akkasitti akka deemu ture jechuudha information tokko. So saatalayitiin kun immoo qilleensa keessatti information isaa akkamitti deema dachee irraa gara gubbaatti ergama. Gubbarraa ammoo information gad deebisaa jechuudha. So detailii keessa irraa walumaa galatti saatalayitiin maashina qaama maashina qilleensa keessa balali'uu fi information adda addaa asitti ol erguu fi achillee irraa harkifatan jechuudha. Akkamitti dalaga kan jedhu keessa seenuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti saatalayitiin maantunu gosa lamatu jira jaamaa mitire. Gosa lamatu jira tokko ji'oo kajaamu sun warra duraanii TV faadhaaf lafarraa fageenya guddaa irratti kan argaman jecha. Fakkeenyaaf ji'oo kajaamu kun saatalayitiin lafarraa kiiloomeetira 36 fagaata. Lafarraa jecha. Saatalayitiin kun saatalayitii kan duraaniiti baay'ee xiqqoodhallee baay'ee miti akka kaamaa kanneen itti jecha. Kiiloomeetira 36? Lafarraa jecha ol fageenyi isaaniidha irziirraa. Kiiloomeetira 36 fagaataniiti kan jiru. Wanti ammootu ammaan tanaan ni ture saatalayitiin amma LEO kajaamu ammootu kan akka Starlinkii fa'aa jecha lafarraa 550 qofa lafarraa ol fagaatan. Ammallee kunniin akkamii kunis baay'eedha. Amma ani yeroo researchii godhu baay'ee waan hedduu na ajaa'ibee waa'ee kanarratti. Ani beektaa duraan maal jedhaa saatalayitii gizii asirraa akka rokkeettitti ol dhoosan eessa deemtee teessini jira miti. Waan bakka wayiirra teessu. Qaama wayiirra teessu moo ji'arra teessu moo. Akkas yaaduu ture osoo beekin booda yeroo waa'ee kanaa researchii godhu garuu
orbiitii fi orbiitiin ol harkisaa dachiin gad harkistii jidduu kana keessatti lakkaan isaa hawaa kana keessa ta'a. Baay'ee na ajaa'ibe bakka jira miiree sammuu ilma namaadha sadarkaa kanaan waan kana dalaguun waan guddaadha. So saatalaayiitiidhaan ammaatuun eliyootanii ja'aman kunniin baay'eedha addunyaa tana daqiiqaa 90tti zooran jaan. Satalayitiin wanti isaanii saffisa isaanii. Ka'ammaa kunniin jiru eliyoon. Kanneen akka Starlinkis fa'aan jechuudha. So saffisa akka malee qaban. Amma bar saffisa ifaa kajaamu jira mitire. Saffisa ifaa jechuun sakandii keessatti bar 200 deemudha. Kiiloomeetira 200. Amma komantii irratti argee ture viidiyoo darbe irratti gurbaa wayii ka gaafate. Miseejiin nuti namaaf erginu sa'aatii hagamitti achi gahaa hajoo gaafatee ture. So osoo daqiiqaan goe miilii sakandii 500 keessatti. 500 keessatti. Miseejiin achi gahu jecha nama ati amma asii ergitee namni sun ka argu miilii sakandii keessatti. Eben sakandii guutuu jecha argite. Sakandii guutuu. So kanaafu saffisni isaa akka malee guddaadha saatalayitiin amma kanneen lafatti gadi dhiyaatan kalfarraa 550 fagaatan kunniin kanneen akka Starlinkis kunniin baay'eedha ammallee heddumina qabu. Zooranii information kana walitti daddabarsu. So kanaafu internetaan maaltu wal qabata fa'aa yeroo kan ibsuu dandeessu ta'e. Actually satalayitiin kunillee gosoota hedduu of keessaa qaba akkuma ati ibsuudhaaf yaalte sana. Keessattuu satalayitiin amma yeroo ammaa kana modern ta'an satalayitii akkuma ati liyoo kanneen fa'aa jechuudha. Kunniin balaliin isaanii addunyaa kanarra naanna'uudhaan informationa guruu jechuudha. Informationa yookiin immoo signaalii lafarraa wanti jechuu danda'u jechuudha. So innis information sana gara dachiitti gad erga jechuudha. No dachirraa achitti ol ergama akkam ergama. Fakkeenyaaf akkaataa inni saatalayitiin itti dalagu haa ilaallu. Mee san duratti fakkeenyonni saatalayitii maal fa'a? Maaliifuu sanarra dhaabbanneetiin akkaataa inni itti dalagu ilaaluu dandeenya waan ta'eef. Satalayitiin fakkeenyaaf GPS'n satalayitiidha. Malee internetii miti. Jechuun diivaayisii keetu internetiidhaan yookiin immoo qilleensa keessatti weebsaayitii sana siif dalaguudhaaf yookiin naavigeeshinii weebsaayitii maappii sana Google maappii fa'aa si dalaguudhaaf internetiin si fayyada malee moobaayil kee wanti san banu. Wanti kan mul'isu GPS kan mul'isu yookiin lokeeshinii kan mul'isu maali saatalaayiitiidha jechuudha osoo neetworkii yookiin internetii osoo hin ta'in. Inni biraa immoo diishiidhaan beekamaadha. Diishii fa'aa biyyatti akkas gootee garagalchitee wani jechaan turre. So diishiin kunillee signaala harkisu saatalayitii irraa jechuudha. Akkamitti kan jedhuuf itti deemna. Inni biraallee wantiidhaan ispeeshaal fooniidhaantu jira. Telefoonuma saatalayitii fa'aan dalagu jira. Fakkeenyaaf waan baay'ee interestii na godhu. Satalayitiin kunniin meeshaaleen isaan fayyadaman keessaa diivaayisii keessaa moobaayil foon saatalaayit kan jedhamu jira. Iddoo kamittiyyuu bakka neetworkiin hin jira. Fakkeenyaaf fudhachuu dandeenya miilitarii fa'a. Miilitarii amma biyyoota adda addaa keessatti humni waraanaa fayyadamu. Waraana riiphoololaas ta'uu danda'a, waraana mootummaas ta'uu danda'a. Wanti akkanatti dheeraa sana hin beektu akkana qabatan ka haada fa'aa qabu maali kanneen. Ka haada qabutti wanti jiru jira, ka anteenaa qabu jira, kan qabne illee jiru. So inni kuni wanti akkasii suni neetworkiin barbaadu, internetiin barbaadu. Maal barbaada? Saatalaayitiidhaan hojjeta jechuudha. Saatalaayitiin jalqabuma sababbiin guddaan isaa kan internetii yookiin neetworkiidhaan gargaara isa godhu iddoo fiber optiksiin sunniin fa'aa gahuu hin dandeenye iddoo normal neetworkiin kun keebiliidhaan wal qabatanii yeroo darbe internetiin bar lafa jala deemaa jenne sarvarii daddarbisaa san booda lafa jala deemaa jenne ture hordoftoonni keenya ilaaluu danda'anii poodkaastii asiin dura goone waa internetii irratti. So bakka inni sun interneetni sun gahuu hin dandeenye saatalaayitiin kun geessa jechuudha. Kanaaf iddoo miilitarii fa'aa keessatti bishaan jalatti under the ocean kan dalagu neetworkii normaalaa miti. Under the ocean wanti dalaga jechuudha. So deezertii garagaraa barahaa adda addaa keessatti foon saatalayitii santu hojjetaa jechuudha.
pleenii keessatti. Pleenii yeroo dachiidhaa ol. Duraan internetin ni jira gisee jaambee ta'essaa fide warri Satalayitii irraa jecha. Yes, Satalayitii irraa fide. Wi-Fiin pleenii. Amma pleenii keessatti fayyadaman miti. Wanti jira inni kun kan harkisu warri pleenii kan harkifatu Satalayitii irraa malee ka dachee kanaa miti jechuudha. Maaliif wanti jalaasan keessa hin gahu waan ta'eef. Anyways inni kuni internetii fi satalayitiin yookiin neetworkii fi satalayitii waan garaagarummaa isa godhe special device global kana guutuu gahuu danda'an. Isa kanatti connect godhuuf immoo meeshaa device special ta'e barbaachisa. Yoo mobiilis ta'e mobiilii normaalii siif hin dalagu. Neetworkiidhaan kaayuu yaa ilaaltanii ta'e wanti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti hojjeta kan jedhutti si tuqeetiin bira darbuu barbaadaa yoo waan dabaltuu jiraatiin dabalta. Akkamitti hojjeta neetworkiin kuni satalayitiin kuni fakkeenyaaf wanti mee diishumarraa haa fudhan. Diishii namni nuti isaanii sana gaggaragalchineetiin wanti goonu suni karaa satalayitiin sun jiru. Amma fakkeenyaaf Naayilsaatii jedhanii Arabsaat waa hedduu jiraamti satalayitiin. So iddoo satalayitiin sun qilleensa keessa jirutti garagalchan. Which means kana jechuun bar biyyi hundi Satalayiti mataa isii bakka wayii Yes, ni qabdi. Even Ethiopian you Satalayiti mataa keenya ergaa turre jechaa turte gaaf kaanii I don't know whether you ergan if hin ergine information isaan qabu. Ni jira Satalayiti dan biyyoon hedduun yoo hin qabne immoo hin ergifatanii biyyoota biraarraa wanti broadcast gochuu danda'an. Anyways Satalayitiin kuni maal godha? Dishiin kuni Eddoo satalayitiin sun jirurraa connect godha. Dishiin kun special device keessaa qaba. Special device signaalii san harkisuu danda'u. Ufitti maaliif fakkeenyaaf gurra kana fudhadhu laal uumaa rabbi. Yeroo gurri kuni wanti jiru gurri kun maaliif akkanatti nu taa'e beektaa? Kanumarraa inspire ta'anii dalagan baay'ee uumama rabbiirraa wanti godhanii dalagan inspire ta'an. Fakkeenyaaf gurri kuni akkanatti uumamuun isaa kuni akka waa wahii sarkilii gooteetiin gizeonitti ufitti harkisa fudhatuu danda'a. Osoo gurri kun asiin nurra jiraatu baate ka keessaa kun tariitii harkisuu dhabuu danda'a jechuudha. So diishiinis wanti inni ittiin hojjetame akkaataan inni ittiin hojjetame kanumarraa inspire ta'e jechuudha. Amma akka saanaan akkana golboon suni akka wanti san harkisuu dandeettu garuu mataarra special device tu jira. Special device suni gamanaan teettee waan wahii fi gadi harkisuudhaaf like satalayitii kanaan connect ka gootu jechuudha. So fakkeenyaaf broadcasting tokko station irratti ground station kan jedhamu qaba. Direct kittiin ergu ground station warri broadcastii warri televiziyoonii warri adda addaa kunniin dabarsan kanneen karaa ground station dabarsan jechuudha. Ground station kun immoo maal godha? App link kan jedhamu jira. App linkiin kun ground station kanarraa stationii lafarra jiru kanarraa satalayitii sanitti information kana daataa kan ol ergan viidiyoo audio waan adda addaa samii keessatti ol ergan jecha bakka satalayitiin isaanii sun jiru. And then dishiin immoo satalayitii sanirraa information sana gadi harkifatee fidaa jechuudha. San booda keebiliidhaan TV keetii irratti argitaa jechuudha. Dhiifama hedduutu akkasitti dheeresi. Somehow namoota haarayaaf like sirriitti ibsuu waan barbaadeef. So isa kana wal qabatee fakkeenyaaf amma satalayitiin kuni hojmaan isaa fakkeenyaaf waan internetaan adda isa godhu hojmaan isaa kuni advantagein isaa maali disadvantagein isaa maali kan jedhu irratti fi waaduma reefu kaaste sana irratti mootuu dabalatallee yoo qabaatte siif hin dabarsa. Baay'ee interestidha. Wanni kanneen beektaa akkamitti akka dalagan yoo beektu wanni ati fayyadamtu kun hundinuu seensisii qabaataa deemaa akka duraan gizee TV ilaalu duubaan dhaabbatanii haasa'anii jiru. Duubaan keessa seenuu baay'attee deemtee ilaaltu seeni. Akkas baasiin jechisiisu akkaataa inni itti dalagu yeroo beektu seensi qabaata wanti hundinuu jechaadha. So baay'ee information baay'ee bareedaadha. Tola ati duubaan seenteen beektu asmaanu si gaafadhu jechuun kaartoona fa'aa uumtanii keessaan akkan ufitti gadi gootanii duraan akka TV taasifamanii beektanii. Baay'ee namatti tola beektaa wanti sun faniidha. So akkaataan inni itti dalagu kun ammootu logically seensisii kenna bakka ni jira miti waan maajikiin uumame wayitii miti yookaan mootu waanuma callee lafarraa ka'ee dhufu wayitii miti. Specifically itti yaadamee injiinaroonni waan kana itti yaadanii saatalayitii rokkeettiidhaan asii samii ergamee samii keessa deemee ground station
broadcastiidhaan ergan kan karaa samiitti ol fuudhee achirraa samiirraa mootu haalaan kara lafaatti deebisee ergee kuni hundi ilmi namaa takkaan dizaayin godhee itti yaadee waan dalagee jecha argite baay'ee wanti si godhu isa sanii. So yeroo darbe waa'ee niitoorkii haasaa turre niitoorkiin fiber optiksiidhaan deema kunis niitoorkuma ta'ee saatalayitiin niitoorkii ispeesii keessa jiru. Internetii wanni keessa jiru akkuma fiber optiksii lafa keessa deemu sun kuni ammootu divaayisii of danda'e kan mataa ofiitiin karaa ofiitiin dalagame garuu achirraa information nu erguu internetii adda addaa amma pileenii keessatti yookaan wanti dhan bootaadhaan wanti hin jirretti niitoorkiin akka dalagu kan godhu. Kunniin walitti dhufeenya ni qaban jecha internetii waliin. Maaliif internetiin karaa fiber optiksiitiin karaa keebiliidhaan adda addaatiin karaa saafaadhaan teeleetiin kan of dabarsu yoo ta'u kunniin ammootu saatalaayitiidhaan samii keessa jiran kunniin ammootu internetni bakka akkuma ati kaasuuf yaaddetti bakka wanniidhaan kunniin gahuu hin dandeenye saatalayitii sanirraa fudhatan. Kana qofaa miti bar saatalayitii waan baay'eetu ittiin dalagama amma argitee miti ispeesii keessatti hawaa ittiin qoratanii fakkeenyaaf amma weezarii tokko predict kan godhan. Saatalayitii achirraa information saatalayitiin sun erguun biyya kanaa kanatti baradoon bu'uuf deema biyya kanaa kanatti qilleensi akkana ta'aa jira jedhanii kun hundi karaa saatalayitiitiin jecha saatalayitiidhaan kun saffisni isaanii akka malee guddaadha. Addunyaa kana waan ajaa'ibaati bara addunyaa daqiiqaa 90 keessa sa'a takkaa fi gimmaasha keessatti addunyaa zooruu jechuun saatalaayitiidhaan ammaa kun baay'ee saffisa guddaadha kun. So kanaafuu wantiidha internetii waliin kan wal qabatuuf sababa saniiti jecha internetiin lafarratti kun ammootu hawaa irratti yookaan mootu samii irratti kan dalagan. So kanatti fufuudhaan namoota waa'ee niitoorkiitii kan biraa kan haasofnu mitiire saatalayitii fi internetni kan yeroo darbe haasaa ture karaa isaan ittiin wal qabataniin kun lafarratti kun ammootu samii irratti bakka niitoorkiin yookaan fiber optiksiidhaan lafa jiran kun gahuu hin dandeenye isaan bakka sanitti geessisuudhaan akka addunyaan akkanatti saffisa guddaadhaan jijjiiramtu wanti kan godhaa jiran keessaa isaanii. So kanaafuu kunniin hundi walitti dhufee ammootu karaa niitoorkii si geessa. Maaliif divaayisiitu jira jidduu kana sarvariitu jira namoota meeshaalee adda addaa wal qunnamsiisu jira yuuzarii jira divaayisii jira fiber optiksii jira keebilii jira ni jira miti kunniin wal qabaysi kunniin akkuma jechaaf kaasta yeroo jalqabaa irratti neetiin kuni walitti dhufeenya wantoota baay'eeti miti waliin dalaguun isaanii kun ammootu maal jaama niitoorkii kan jedhamu isa sanii jecha. So niitoorkiin kun ammootu nuti duraan beektaa niitoorkii gizee jedhu internet seenaa mitiire akkasii yaada niitoorkiin hin jiru gizee jettu kunniin walitti dhufeenya isaaniiti niitoorkii kan jedhamu. Internetiin qaama niitoorkii keessaa tokko. Isa tokko saatalayitiin qaama niitoorkii keessaa isa tokko divaayisiidhaan nuti itti fayyadamnu qaama niitoorkii keessaa tokko kunniin walitti dhufuudhaani kan niitoorkii kan uuman jecha walitti dhufeenya uumanii san booda akka hojjetanii ilma namaatiif ammootu faayidaa akka buusan kan taasifamu baay'ee haaseetti fufata. Hedduu baay'ee interestingidha wanti kaasaa jirru. Kanumaanillee wal qabatee maaltu jira sokkatee wanti tokko haastee turte fakkeenyaaf saatalaayit foonii fi akkasuma immoo niitoorkiin kun akkamitti waliin hojjeta jechuun fakkeenyaaf wanti raasifaa kaa'u saatalaayit foon yeroo namni tokko fakkeenyaaf gaaffii maal jedhu yeroo darbe wanti fakkeenya irratti yuutuubii irratti baay'ee asumaaniyyuu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya yuutuubii irratti wantiidhaan koomantiidhaan nu kaaya maal akka isinii qopheessinu waa'ee maal irratti akka ibsa isinii kenninu fi waa'ee wantiitiin wal qabatee haaluma salphaa jireenya keenya keessa waan guyyaa irraa fayyadamnu maal akka isiniif ibsinu koomantii keessa nuuf kaaya. Akkasuma ammoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii YoursTech Podcast YoursTech Academy YoursTech Software Company akkasuma maatiin keenya bakka hundarraayyuu nu hordofaa jirtan YoursTech Academy LLC'n dhaabbata YoursTech dhaabbata barnoota teekinooloojii onlaayinaa keessattuu waa'ee teekinooloojii kana kompiitarri maalii akkamitti hojjetaa akkamitti fayyadamuu dandeenya akkasuma immoo barnootaalee hedduu kan of keessaa qabu
waa'ee websaayitii akkamitti dalaganii koodiingiidhaan piroogiraamingii akkamitti Python piroogiraamingii akkamitti piroogiraam godhanii AI akkamitti hojjetan kan jiruuf AI fundamentaalii fi akkasuma Python piroogiraamingii website application development application mobaayilaa kan amma akka YouTube kana fa'aa akkamitti hojjetanii ittiin ilaalaa jirtan kana fa'aa jechuudha. So isa kana guutuu waa'ee teknooloojii kana afaan Oromootiin qopheessinee YoursTech Academy jettaniitiin wanti irra search gochuu ni dandeettanii Google irratti akkasuma immoo liinkii jala isinii kenna akkasuma karaa Telegiraamaatiin illee nambara koomentii keessa isinii kennu nu dubbisuu dandeettanii isin galmeessinee barnoota qophaa'aa barbaadanitti barachuu dandeessan isiniif already qabannee dhufnee jirra afaan Ingiliffaa namni Ingiliffayyuu akka hin beekne English for beginners barachuu dandeettanii. So kuni waltajjii teknooloojiitii barris bara teknooloojiitii barri bara AI'tii kootaa baradhaa beekumsa keessan cimsadhaa akkasuma hojiilee garaagaraa keessan baraara kanatti dabaluudhaan immoo tiyyuu abbaa hojii biyya keessa teessanii biyyoota alaa waliin hojjechuu dandeessan carraa hojiilee olaanaa argachuu dandeettan yoo jabaattanitti fuftan jechuun hin barbaada. Dhiifama as isin deebisa. So foon saatalayitiin kun akkamitti dalaga kan jedhutti yoo kan deemnu ta'e immoo foon saatalayitiin fakkeenyaaf yoo ati foon saatalayitii fayyadamte neetworkiin kee walumaa galatti kan ittiin as bilbiltu ka foon saatalayitii yoo kan ta'u ta'e ani mootiyyuu neetworkii lafarraa kana yoo kan fayyadamu ta'e akkamitti sagalee wal nu dhageessisuu danda'a kan jedhu gaaffiidha jechuudha. Because akkuma yeroo darbe kaasuuf jedhee koomtii irratti gaaf kan nu gaafatanii turan maal jedhanii maaliif namni gaara fa'aarra bahee neetworkii harkisaree yoo neetworkiin kan lafa jala jiru ta'e kan jedhu gaaffii baay'ee lafa ol ka'aa irratti maaliif neetworkiin hojjeta? Lafa jala jiraatu qabu. Yes, yoo akka nuti jenne san yoo ooshinii kan jala kan deemu ta'e maaliif gaarratti ol baanee neetworkii barbaannaadha gaaffii bareeda gaafate. So achuma keessatti illee deebisuuf yaalleen ture ka foon saatalaayitiitti illee si dhufuuf. Fakkeenyaaf neetworkiin akkasitti deemamee barbaadamu jalqaba moobaayilii kee kan ati harkaa qabdu suni maal godhaa? Kara servera kee naannoo keetitti teelee naannoo kee jiruun wal harkisa jechuudha. Sim kaardiin ati achi keessaa qabdu internetiin fayyadamtu suni kan moobaayilii kee keessa jiru suni jalqaba sim kaardiin sun maalii wal harkisa teelee sitti dhiyoo jiruun wal harkisa sibiila dheeraa san jechuudha. Fakkeenyaaf sibiilli dheeraan sun magaalaatti jirturra xiqqoo fageenya hedduu dheeraa keessa yoo kan jiraatu ta'e sibiilli dheeraan suni iddoo gaaraa yoo deemte wanti qilleensa keessatti wal argatudha. Carraan qilleensa keessatti ati sibiila sanii wal argatudha baay'ee carraa bal'aadha jechuudha. Kanaaf tariitii harkifachuu dandeetti yoo achi keessa jiraatte gaaratu already si shaffana jechuudha. Kanaaf haala saniin kan jalqaba osoo lafa jala hin deemin internetiin kee yookiin internetiin kee osoo lafa jala hin deemin dursa sibiila san bira dhaqa. Sibiilli sun immoo jalaan barhaada san qabaa miiree san fiber opticsii kana qabaa jechuudha. Sibiilli sun jalarraan haada keebilii neetworkii lafa keessaa ol fidu sun qaba jecha saniif ol ba'ee namni gaararra dhaabbatee gisee harkisu sibiila sanii waan wal qunnamuu fi gaararra bahuun jalqaba moobaayilii kee yookiin sim kaardiin kee suni teelee sanii wal harkisa. Kanaaf immoo jalqabaatti teelee sana sibiila sanitti bakka divaayisii sibiila san jiru wal harkisuudhaaf gaaratti ol bahuun si barbaachisa jecha yoo fagoo akkasirraa jiraatu ta'e. So jalqaba achi dhaqaa achi booda sibiilli sun immoo keebilii lafa jalaa qaba. Keebilii lafa jalaa kana keessa deema jechuu information kee walumaa galatti. Keebilii lafa jalaa kana keessa yoo biyya ambaa yookiin immoo Awurooppaa fi Ameerikaa illee yoo ta'u ta'e lafuma jala bahara jala deemeetiin Ameerikaa si dhaqaa jechuudha. Wantiin kee sagaleen kee suni malee karaa biraatiin miti jechuudha. So kuni maali? Kuni foon saatalayitii osoo hin ta'in network saatalayitii network device wanti interneta fiber optics kana kan fayyadamnu jecha internet lafarraa kana. So yoo ati internet satellite da yoo mobile satellite jirama phone satellite yoo ati ka satellite fayyadamteetiin ka dachee kanatti na bilbilte moo akkami wal qunnamuu danda'a. Tole yeroo gubbaadhaan yeroo phone satellite kana fayyadamtu jalqaba Saatalaayitiin maan kunuu maal jenni yeroo kaanu ground stationii kanatti erga. Ati wantiin kee jalqaba fakkeenyaaf inni yeroo hello siin jedhu hello kan inni jedhu kun eessadha qabeetta
jalqaba gara Satalayiti deemee Satalayitii sunirraa wanti gadi harkisa jechuudha. Ground stationitti gadi harkisa. Ati immoo connectioniin kee ground stationii sunii fi networking kee mootuyyuu wal hidhata qaba. So ground stationii suni ati internetiin kuni wanti ittiin jettu ground stationii lafarraa sanaani Satalayitis ta'ee networkis ta'ee kalafaa saniin connect godha. Foon Satalayitiin mootuyyuu ka Satalayitii saniin connect godhee jiraachuu eessa wal argitan jechuuti servera lafaa kanarratti yookiin mootuyyuu iddoo wal qunnamtii device special device ground stationii kanarratti information kana wal dabarsitanii jechuu so iddoon itti wal qunnamaa tokko waan ta'eef haala saniin wal keessa darbeetiniin deemaa jechuudha yeroo garii beektaa gisee kana hunda yaaddu kun asii samii keessa deemee kun asii lafa keessa deemee namni ammoo osuma teessa kan waan dhagahaa jira. Yes, that's amazing. Akkamitti kana hunda keessa deemee sigalee. So kuni saffisa jecha saffisa internetii saffisa saatalayitii saffisni isaaniidha. Baay'ee saffisa guddaadha waan deemaniif. Akka nama bareessa beektaa akka nama Itoophiyaa irraa Awurooppaa dhaqee Awurooppaa irraa Itoophiyaa deebi'ee mitiiree kiiloomeetira 200 jechuun bara akka nama zooree deebi'eeti garuu saffisni interneetaa mootu san keessatti sakandii yaani miilii sakandii keessatti sigalee 500 miilii sakandii keessatti kana hunda gahees biratti as deebi'u. Message ta'uu danda'a sagaleen namaadha kaatee achiis dhageessu kan gisee namni haasawaa dhageessu kun saffisa guddaa kana keessa deemeeti. Asumaan information tokko akka kennu barbaadu maali? Fakkeenyaaf yeroo websaayitii daleenu websaayitii san yeroo host goonu eessatti host goona sarvarii nutti dhiyoo barbaanne host goona mitiree fakkeenyaaf Afrikaatti dhiyaatu yoo Afrikaa keessa jiraate Afrikaa fayyadamtaa yoo Afrikaatti hin jiraate namoota biyya Awurooppaadha maaliif Afrikaatti waan xiqqoo dhiyeenya qabduuf Eejiyaa keessa sarvarii akkasii san barbaanneeti miree host ka goonu. Sarvariin kun maali? Sarvariin bakka websaayitii hostitti goonu miree bakka daataan keenya sagaleen keenya imeejiin keenya wanti nuti hundinuu bakka san ta'a sarvariin. Iddoo kuusaa kuusaa daataalee keenya dijitaalaa jechuudha. Magaazina akka nuti meeshaa keessa kaa'annu kana bakka daataa kaayyannu jecha. Fakkeenyaaf yeroo websaayitii tokko daleenu bara websaayitii san keessa waan baay'eetu jira. Wanni sun hundi sarvarirra sii ta'a. Yeroo namni fakkeenyaaf Google irra seenee YoursTech Academy jee search ka godhu ta'e fakkeenyaaf ka YoursTech Academy Germany irra yoo kan jiraatu ta'e sarvarii keenya ka Germany jiru san ka Itoophiyaa irraa namni asii request godhu sun sarvarii san bira dhaqa maaliif akkuma yeroo darbe jechuuf yaani wanti hundinuu nuti hin beeknu malee IP addressii qabaa mitire IP addressii keenya san Google already waan beekuuf yeroo ati YoursTech Academy jettee search gootu IP isaaniidha kana jee dafee karaa Germany erga jecha san booda information neti YoursTech Academy irraa barbaaddisun miilii sagandii keessatti kan si bira gahee information waa'ee keenya akkasumas IP address sun immoo ID mataa isaa waan qabuuf karaa domain name service so karaa ofii keessa daddarbu qabaa jechuudha walumaa galatti IP address jechuun karaa fakkeenyaaf namni tokko Finfinnee irraa ka'eetiin karaa Baalee karaa Wallaggaa karaa Harargee deemu karaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ka gara Baalee deemuu barbaadu konkolaataan gara Baalee deemuu barbaadu ka'eetiin asii Wallaggatti finni gadi finni kuchisu yookiin Harargetti baha Oromiyaatti gadi kuchisu. Akkasuma sana karaa dijitaalaa jechuudha. Walumaa galatti IP address karaa dijitaalaa fayyadamuudhaan wanti nuti walii erginu kuni kan flowii godhu jechuudha. So ID isaa keessi isaa advancedha complexidha. Itti fufuu dandeettaa waa'ee sarvaraatti irra ture waa'ee websaayitii yeroo daleenu. Bal'aadha keessi isaadha. So kanaafuu amma garuu akka qophiin keenya waa'ee internetii karaa biraa akka hin deemneef torban episoodiin kun kan itti fufuu mitire wanti nama godhaa jiru. Mee sana dura waa'ee websaayitii sana nageesse. Websaayitiin fakkeenyaaf websaayitii ni hojjanna. Websaayitii yeroo hojjannu kana doomeenii binnaa mitire providerootaatu jira bara. Sarvaroota guguddaa akka mana keessatti wanti godhanii bakka kuusaa daataadhaan kanneen imeejii, viidiyoo, wantoota kan kee taayipoogiraafii, barreeffamoota wanti hundinuu karamitti jijjiirama beektaa? Karaa baayinariitti jijjiirama lakkoofsi nuti asii goonu kun maaliif sarvariirra kataa'uun baayinariidhaan 0 and 1 kan jecha. Sarvariin yookaan mootu wanni 0 and 1 kan malee hin beeku bar kompiitarummaan keenya kunu. So wanti nuti asii barreessinu kun automaatikaalii 0 and 1 tti jijjiiramaa deema. Karaa sitti gisee jijjiiramu maal ta'a baay'ee salphataaf.
maashinootaaf jecha sarbarootaaf baay'ee salphataa daddafee ammootuu deema. So kanaafuu maqaan amma boontuu jiru kun fakkeenyaaf baayinarii yeroo jiramu boontuu makanaayyuu biin wanti mataa isii qabdi 0000 waan bakka bu'uu dandeetti kun immoo 100 bakka bu'uu danda'a on so akkasitti BO NTU kun boontuu jechuuf fakkeenyaaf tokkoon tokko lakkoofsa ABCD dha. lakkoofsatti 0 on the one jijjiirama fakkeenyaaf A jechuudhaaf 0002 no 0001 jechuu dandeetta A jechuudha jechuudha B jechuuf 10000 yoo 1111 jechuu dandeetta jechuudha kana jechuun walumaa galatti boontuu hidhee barreeffamee sarbarii irra taa'uudhaaf yookiin kompiitarri hubachuudhaaf haala sanii sarbarra irra taa'aa jechuudha kun xiqqoo baay'ee advaansii anyways baay'ee keessa deemnu deebinee seeraan irratti haasawaa wayyaa sa'aatii so haala sanii wanti maanu kuusaa itti fufitti qobeeta ibsaa yoo deemne irra baay'ee gaariidha jechuudha keessattuu nama keenya qabaata sanuma jecha feesbuukas ta'uu danda'a tiiktookis akkuma YoursTech Academy sarbara mataa isaa qabu wanti hundinuu sarbara mataa isaanii qabanii yeroo nuti asii riikweestii goonu yookaan miseejii erginu ta'uu danda'a poostii ta'uu danda'a batanii nuti tuynu hundinuu karaa deemtire karaa sarbarii sanii deemti. Karaa sarbarii namni dhaabbachaa sanii qofa deemtee jechanii beekti bakka deemtu. Sini beekti so haaluma saniin. So karaa saniin kun baay'ee bal'aadha seeraan waa'ee DNS'tii fi waa'ee sarbaroota waa'ee baayinariidha. Itti fufaa episoodiin kun akkamitti websaayitiin akkamitti wanti keessa taa'uu danda'a. Dalagaa kan jedhuu fi wanti qilleensa keessa taa'a .comiin maali. So itti deebinaa anyways qophii biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Dhufuun kan itti deebinu ta'a kanarratti seeraan bal'ina isiniif haasofna sa'aatiin nurraa deemaa jira waan ta'eef haala niitoorkii haala yeroo darbeerratti waa'ee internetaa amma mootu waa'ee saatalayitii fi waa'ee niitoorkii haasofnee jira kana booda mootu waa'ee DNS waa'ee sarbarii waa'ee weebsaayitii kanneen hundaayyuu ganaa tokkoon waa'ee teknooloojii ni haasofna asumarratti kan dhaabnu ta'a qophii keenya kan har'aa waa'ee internetii ta'uu danda'a kompiitara ta'uu danda'a wantoota ammarraa haasaa jirru kan ammoo afaan keessaniin afaan oromootiin yoo barachuu kan barbaadan ta'e YoursTech Academy irratti kompiitarummaa maali akka uumatti batanii kan akkana gadi tuune turn on goona turn off akkamitti goona keyboardii barreessu akkamitti barra kan jiru irraa takkaan haga advanced haga application development website development akkamitti website develop goona codingidhaan akkamitti application development goona akkasumas digital marketing irratti akkasumallee waa'ee AI irratti AI nama addunyaa gonfataa jiru kuni akkamitti dalaga kan jiru AI fundamentally course kanneen hundaayyuu afaan keessaniin afaan oromootiin YoursTech Academy irratti argachuu dandeessu Google irratti YoursTech Academy jettanii yoo search gootan argachuu dandeessu akkasumas linkii isaadha komentii keessatti isiniif keenya seentanii ilaaluu fi ofiif barachuu ni dandeessu jechuudha so akkasumas warri biyya alaa jirtan diaasporaadhaan keenya obboleeyyan keessan kan biyya keessa jiraniif barattoota yuunivarsiitii ta'uu danda'a namoota beektaniif firoottan keessan ta'uu danda'a waan akka sixootaatti yookaan mootuu akka kennaatti barumsa kana bittanii kennuuf ni dandeessu barumsa kanaan jireenya isaanii guutuu akka jijjiiran gochuu ni dandeessu karaa kanaan illee wal gargaaruun baay'ee ni danda'ama so haalli baay'ee salphatee jira YoursTech Academy irra yoo dhuftan waan baay'ee barachuu dandeessanii akkasumas YoursTech Academy jaatii Google irratti ilaalaa barumsa teknooloojii kan barbaadan baradhaa isiniin jechuu barbaanna itti aansuudhaan namoota warroonni amantaa islaamaa hordoftan hundi keessanuu irra deebiidhaan baga ramadaanaan isiniin ga'e baga geessan baga rabbiin ji'a barakaa kanaan isin ga'e hunda keenyaayyuu walumaanuu baga nuun ga'e isiniin jechuu barbaada jiini keenya ji'a kabajaa kana ji'a barakaa ka rizqii ka fayyaa nuuf haa ta'u jechuu barbaada torbaan keenya asirratti dhaabbata torbaan dhufurratti qophii biraatii walitti deebina wanti dhaamtuu jiraatti yaa kanuma isin yeroo gaarii qabaadhaa ramadaan keessa mootiyyuu barnoota keessan chaalenjii fudhadhaatii furratti fakkeenyaaf ji'a tokko keessatti maal akka fixuu dandeessan fakkeenyaaf ji'a tokko keessatti digital marketingii barattanii fixuu dandeessan waan akkanaa kanaan kitaaba tokko dubbistanii fixuu dandeessan waa'ee teknooloojii kanarraa barattaniitiin waan wahii hubattanii fixuu dandeessan kitaaba amantiis quraanas wantoota adda addaa waan kheerii qabu dalagachuu so kanarratti xiyyeeffadhaatii jiini ji'a itti milkooytan isiniif haa ta'u please YouTube keenya subscribe godha YouTubein kuni ka ummataati keessanii ka afaan oromootii teknooloojiitti argattan waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa isin jedha nagaan nu tura